Iraan Nikulara waraanaa gara fuulduraatti qopheeffachuun dhagahame. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aa jalqabneerra hanga xumuraatti waliin akka turtan qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waliin turaa isiniin jenna. Labsii yeroo aangoo bulchiinsa yeroo naannoo waggaa 2 dheeressuu ragga'e. Wixineen labsii bara aangoo bulchiinsota naannootti kan hundeeffamaniitiin ala hanga waggaa 2tti akka dheeratuuf dandeessisu guyyaa har'aa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatee raggaasifameera. Wixineen labsii kunis aangoo mana maree federeeshinii kanaan dura murtee yeroo aangoo bulchiinsa yeroo naannoo dheeressuu fi afyaa'ii mana mareetiif kennameera. Labsiiwwan haaraan kunneen wixinee seeraa dambii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1995tti sirna mootummaa federaalaa itti naannolee gidduu galu fooyyessuudhaaf bahe irratti kan hammatame yommuu ta'u, Paarlaamaan walgahii guyyaa har'aa eebla tokko akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2025 kana keessa geggeessee irratti dhihaachuudhaan kan raggaasifame. Labsiin kun bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan barri aangoo isaa xumurameen kan waggaa dabalataa tokkoof dheeressu ta'a jedhama. Bulchiinsi naannoo Tigraay kan hundeeffame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 dambii bahe irratti bu'uureffamuun jechuunis labsii kana keessatti katabameera. Dambiin bulchiinsa yeroo sana hundeessee amma labsii sirna mootummaa federaalaa itti naannolee gidduu galu kan labsee fi gara waggaa 2 dura baheetti kan hundee'u ta'uun ni himama. Labsiin kunis kan bahee kanaan dura waggaa 22 akka ta'ee fi hanga ammaatti hojiirra oolaa kan turee fi bara kana labsiin haaraan akka muddama kanaatti bahedha. Labsiin kunis mootummaa federaalaa haalawwan 3 irratti hundaa'uun naannolee gidduu seenuu akka danda'u guyyaa har'aa paarlaamaa Itoophiyaa irratti raggaasifameera. Sababbiin dursaan eeramee nagaa dhabiinsa naannoo keessatti uumamu yoo ta'u, yeroo kanatti mootummaan federaalaa akka gidduu galuuf mootummaan naannichaa gaafii dhiheeffachuu danda'a. Naannicha keessatti yoo sarbamni mirga namoomaa raawwatamee fi mootummaan naannichaa yoo gochicha to'annoo jala oolchuu dadhabee mootummaan federaalaa keessa seenuudhaan akka kana hundeessu ni ta'a. Haalli sadaffaan labsicha keessatti eerame ammoo gochaawwan akka sochii okkora hidhannoon deeggarame yeroo raawwatamu yoo heerri mootummaa balaa irratti kufuudha jechuunis kaahameera. Sababbiiwwan haalawwan akkasii mudachuu gidduu naannolee kan galu mootummaan federaalaa dhimmoota raawwachuu qabaatu keessaayis qaama seeraa yookaan heera raawwachiisaa ol aanaa naannichaa dhorkuudhaan bulchiinsa yeroo itti waamamiinsa mootummaa federaalaa ta'e hundeessuu kan danda'u jechuun ni argama. Bulchiinsi yeroo haala kanaan hundeeffamus kan turu yeroo waggaa 2 hin caalleef akka ta'e labsicha keessatti kaahameera. Manni maree federeeshinii yeroo aangoo bulchiinsa yeroo daangessuudhaaf yookaan dheeressuudhaaf barbaachisaa ta'e yoo argate yeroo baatii 6 hin caalle dheeressuu akka danda'u labsicha keessatti kaahameera. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee kanneen Ameerikaa ari'amuudhaan Paanamaa geeffaman rakkachaa jiraachuun himame. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee godaantonni Eeshiyaa fi Afrikaa hedduun magaalaa Paanamaa hoteela qananiin guutame keessatti erga kaafamanii booda yeroo ammaa kana achitti hidhamanii akka argamanis dubbatameera. Jarreen kunniin Ameerikaa irraa gara magaalaa guddoo Paanamaa biyya kibba Ameerikaa giddu galeessaatti argamtutti ari'amuudhaan kan abdii tokko malee hanga ammaatti ukkaanfamanii jiraachan ta'uun himamaa jira. Isaan keessaas dhiirota, dubartootaa fi daa'imman akkasumas namoonni umriin isaanii manguddummaatti dhihaate kan argamu yommuu ta'u, biyyoota kanneen akka Itoophiyaa, Eertiriyaa, Somaaliyaa, Iraan, Afgaanistaan, Naapeelii fi kanneen Laatiin Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaa akkasumas biyyoota Afrikaa irraa walitti babba'an hedduun as keessatti akka argamu kaaheera. Dhaabbatichi yeroo ammaatti godaantota kanneen keessaa 51 magaalaa guddoo biyyattii keessatti keessummeessaa akka jiru kan dubbate yommuu ta'u, akka lakkoofsa dhiheenya kana mootummaa Paanamaa irraa argametti godaantota waraqaa hin qabne 299 Ameerikaa irraa garasitti ari'aman keessaa 192 kan ta'an fedhii isaaniitiin gara biyyoota dhaloota isaaniitti deebi'uudhaaf walii galaniiru jechuun dubbatamaara. Isaanis hayyamni namoomaa yeroo guyyaa 30 kan kenname yommuu ta'u, kunis guyyoota dabalataa 60 dheerachuu ni danda'a jechuun yaada dhiheessaniiru. Yeroo sana booda ammoo Paanamaa keessaa ari'amuu ni danda'u jechuun dirqamni Paanamaa keessa isaan tursiisus achirratti raawwata. Finfinneetti awutoobisii elektirikaan hojjetan 100 ol hojii eegalan. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti awutoobisiiwwan elektirikii irraa hojjetamanii fi kanneen elektirikiidhaan socho'an 100 ol hojii eegalchiisuu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Kunis rakkoo geejjibaa uummataatiif hir'isuu faayidaa guddaa akka qabu kantiibaan magaalichaa Aadde Adaanech Abeebee dubbataniiru. Awutoobisoonni kunneen kaardii kaffaltii dursa dabalatee kennisa tajaajila ammayyaa akka qaban kan himamee fi magaalattii keessa naannawa garaagaraatti bobbaafamanii hojii isaanii idilee jalqabaniiru. Sagantaa eebba kanaa irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Aadde Adaanech Abeebee ministeera geejjibaa fi loojistiksii Alamuu Simee fi qondaaltonni aangoo magaalichaa argamaniiru.
Aadde Adaanech Abeebee konkolaattota kana wayita hojii eegalchiisan kanatti magaalattii keessatti hiriira geejjibaa baay'ee fi rakkoo ganamaa fi galgala mul'atu ni hambisa jechuudhaan kan dubbatanii fi bulchiinsi magaalaa rakkoo kana hambisuudhaaf hojii jijjiiramaa kanaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu irratti akka hojjetaa jiru dubbatanii itti dabaluudhaan Finfinneen konkolaattota baasii boba'aa hir'isuudhaaf naannawa magariisaa uumuudhaaf hojjetaman irra oolchuudhaaf hojii akka eegalte dubbataniiru. Kana malees yeroo ammaa magaalattii keessatti awutoobisoonni geejjiba uummataa 1170 ol hojii irra jiraachuus dabalanii dubbataniiru. Gaambeellaatti baqattoota Suudaan kibbaa dabalatee namoota miiliyoona tokkotti dhihaataniif tajaajilli koleeraa kennamuu eegale. Naannoo Gaambeellaatti duulli tajaajila koleeraa kaampii baqattoota Suudaan kibbaa dabalatee jiraattota godinaalee naannichaa keessatti argaman hundarratti xiyyeeffatee tajaajila kennaa jira. Talaalli koleeraa kun torban tokkoof kan kennamu yommuu ta'u tajaajila kanaan lammiileen gara miiliyoona tokkoo dhihaatan fayyadamoo akka ta'an odeeffannoon ministeera fayyaa naannichaa akka tabe ni mul'isa. Pireezidaantiin naannichaa Alamituu Uumaadiin tajaajila kana ministeera fayyaa waliin ta'uudhaan kan eegalchiisan yommuu ta'u qooda fudhattoota dhimmichi ilaallatuu fi hawaasni naannichaa guutuun milkaa'ina tajaajila yookaan talaallii kanaatiif tumsa isaan irraa barbaachisu hunda akka dalagu dhaamaniiru. Ministeera fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa gama isaaniitiin tooftaalee bal'aa dhukkuboota daddarboo fi daddarboo hin taane ittisuu fi to'achuuf gargaaran sadarkaa biyyaatti tarsiimoo bal'aan qophaa'ee hojiirra oolaa jiraachuu dubbatan. Akka odeeffannoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bitootessa 8 bara 2025 irraa eegalee naannoo Gaambeellaatti namoonni 1320 dhukkuba koleeraadhaan qabamuu kan gabaafame yommuu ta'u isaan keessaa immoo namoonni 29 lubbuu isaanii sababa dhibee kanaatiif akka dhaban himameera. Gareen dooktaroota daangaa malee kan MSF ofiin jedhan ibsa guyyaa kaleessaa baaseen waraannii fi tatamsa'inni dhibee koleeraa lammiilee Suudaan kibbaa baay'inaan gara Itoophiyaatti akka godaanan taasiseera jechuunis ni himu. Akka gareen kun jedhutti waldhabdeen loltoota mootummaa Suudaan kibbaa fi hidhattoota bulchiinsa Upper Nile kan jedhaman Itoophiyaa waliin daangeffamu irratti ka'ee gara guutummaa Suudaan kibbaatti babal'achuudhaan naannoo Gaambeellaas garmalee miidhaa akka jiru dubbateera. Lakkoofsi lammiileen Suudaan kibbaa erga waraanni kun bitootessa tokko jalqabee guyyoota 32 keessatti kan ta'e gara Itoophiyaa godaanaa jiran qofti 10,000 ol akka ta'ee fi kan ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii eeruu gabaasisaa keessatti mul'iseera. Biyya alaa irraa arganneetti yommuu dabarru Iraan filannoo lama qabdi jechuudhaan haleelamuu yookaan wajjiin walii galuu jechuun Tiraamp kaasuu hordofee Iraan meeshaa waraanaa qopheeffachuun dhagahame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma gabbisa niikuleeraa Iraan ilaalchisee xalayaa akeekkachiisaa qabu barreessuu hordofee geggeessaan Iraanis kanuma irratti hundaa'uudhaan deebii kennaniiru. Geggeessaan Iraan Ayatollaa Ali Khamenei deebii kana kan kennanii fi mootummaan kana xalayaa kabajaa namaaf hin qabne kana waliin hin mari'annu jechuun deebiseera. Tiraamp xalayaa jimaataa kan kenne yommuu ta'u dhimma niikuleeraa irratti Ameerikaa waliin walii kan hin galu taanaan tarkaanfii waraanaa akka ishee mudachuu malu ibsa akeekkachiisaa waliin katabeera. Ayatollaa Ali Khameneiin aarii guutamuudhaan Tiraampiif deebii yoo kennan Iraan mootummaa kabaja namaaf hin qabne waliin gonkumaa marii hin taasiftu jechuun xalayaa isaanii deebisaniiru. Akka gabaasaa UN'tti Iraan yeroo dhiyoo as gabbisa niikuleeraa saffisiisaa kan jirtuu fi inumaayyuu ji'a tokko keessatti 60% akka gabbisaa turte. Warroonni diinii isaa kan ta'an kanneen akka Israa'eliif hanga ammaatti ragaa bahaa jiru. Tiraamp garuu Iraan gabbisa niikuleeraa akka dhaabduuf waliigaltee uumuun dhiibbaa akka godhan kan ibsan yommuu ta'u, Iraan yaada waliigaltee Doonaald Tiraamp dhiyeessan wajjin walii kan hin galtu yoo ta'e gabbisni niikuleeraa ishee haleelamuu akka danda'us akeekkachiiseera. Tarkaanfii waraanaatti yoo seenne isaaniif balaa waan qabuuf ni mari'atu jechuudhaan yaada ishee xalayaa barreesseen kan jedhu Doonaald Tiraamp jimaata darbe miidiyaa US kan ta'e Fox'tti himeera. Dhimmi Iraan bifa lamaanuu kan danda'amu yommuu ta'u tokko mari'achuu tokko ammoo haleelamuu bifa jedhuun bifa doorsisaatiinis dubbateera. Gaggeessaan ol aanaan Iraan Ayatollaa Ali Khamenei akka dubbatetti garuu yeroo dubbatan maqaan US osoo hin dhayin mootummaa kabaja namaaf hin qabne tokko jechuun waliigaltee cimaa akka isaa waliin hin goone dubbataniiru. Waliigalteen isaan jedhan rakkoolee furuu irratti kan xiyyeeffate miti olaantummaa ofii agarsiisudha jechuun quba yeroo isaan itti qaban itti dabaluunis dhimmicha waa'ee dhimma niikuleeraa miti wantoota eeggaman haaraan isaan lafa kaa'antu jira jechuun kan dubbatanidha. Iraan waan kana gaafatan kana sumayyuu isaan waliidhaan mari'achuu hin danda'an jechuun Ayatollaa Ali Khamenei dubbataniiru. Ji'a muddee darbe keessa qaamni UN gabbisa niikuleeraa hordofu ejensiin anniisaa Atoomikii idil addunyaa ibsa baaseen Iraan hanga gabbisa yuuraaniyeemii 60 ji'oota keessatti geessifteerti jechuunis dubbateera. Kun ammoo akka gabaasa kanaatti sadarkaa yaaddessaa irra gahuu kan beeksiseera.
Iraan gama isheetiin himannaa boombii niikuleeraa oomishaa jirti jedhu irratti kan yeroo yeroodhaan dhiyaatu irra deddeebiidhaan ni haalti. Akka bara faranjootaatti bara 2015 keessa Iraan Ameerikaa dabalatee biyyoota akka US, UK fi Faransaay, Chaayinaa fi kanneen biroon wajjin waliigaltee mallatteessiteen gabbisa niikuleeraa ishee daangessuudhaaf jettee turte. Haa ta'u malee garuu Tiraamp bara bulchiinsa isaa duraanii US waliigalticha keessaa akka baatu godhee tureera. Zimbaabuween waamicha mormii gaggeeffamu dhorkuudhaaf daandiiwwan cufuun himame. Mormiin biyyaalessaa pirezidaantii Zimbaabuwee Emersoniin kan ta'e yommuu ta'u akka isaan aangoo gadhiisaniif dhiibbaa gochuu yaadamee dhorkamuudhaaf mootummaan magaalattii cufuun himame. Lammiileen biyyattii humnootiin nageenyaa hedduun magaalaa keessatti waan bobbaafamaniif mormiidhaaf daandii irratti bahuu irraa fagaachuu mana keessa turuuf filataniiru. Hiriira mormii karoorfame kana irratti mormitoonni muraasni qofti kan hirmaatan yommuu ta'u garee loltoota waraanaa mufatanii kanneen magaalicha yookaan mootummaa biyyattii bulchaa jiru deeggaran malaammaltummaa fi aangoo irra turuu barbaadan jechuudhaan himatamaniin durfames poolisiin bittanneeffamuun dhagahameera. Gabaasni hirmaattota hiriira mormichaa xiqqaa ta'uu hordofuudhaan hoogganaan mormii kanaa Blessing Gaazee nama jedhamu yommuu ta'u lammiileen isaanii Zimbaabuween sodaattota akka hin taane maxxansa X irratti barreesseera. Haa ta'u garuu mootummaan yeroo ammaa biyya irra bulchaa jiru kun bara 2017tti fonqolcha mootummaatiin hoogganaa yeroo dheeraa Roobert Mugaabee irratti raawwatame hordofuudhaan pirezidaantii biyyattii kan ta'an ta'uu yoo himu yeroo ammaa kana marsaa lammaffaa fi isa dhumaa tajaajilaa akka jiranis ni himu. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana namni aangoo irra jiru kun malaammaltummaa hedduu akka keessaa qabus himamaatiin jira. Kanumaan wal qabatee yeroo hedduu hiriirri irratti kan bahuu fi mormiin garaagaraa isaan irratti kan xiyyeeffatudha. Ameerikaan Gaazaa keessatti seerri bahee qaama hunda irratti ni hojjeta jette. Ameerikaan Gaazaa keessatti qaamonni lafa irra jiran hundi seera gargaarsa namooma idil addunyaa akka eegan ni himti. Haa ta'u malee akkasumas jechuun ishee kun ajjechaa waraanni Israa'el namoota 15 kanneen ogeeyyii fayyaa gargaarsa hojjettoota ittisaa siivilii fi qondaala UN irratti raawwatame seeratti yookaan achirratti wanti isaan dubbatan tokkollee hin jiru. Dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Taamii Bruce waa'ee ajjechaa kanaa gaafatamanii wanti Gaazaa keessatti raawwatamu hundi sababa Hamaasiin kan ta'u jechuun quba isaanii gara Hamaasitti qabaniiru. Dhaabbanni gargaarsa biyyoota namoomaa kun dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti akka jedhetti bitootessa 23 ambulaansonni 5 konkolaattota ibiddaa fi konkolaattota UN tokkoon haleelamuu isaanii ogeeyyiin fayyaa gargaarsa lammiilee uffata isaanii uffatan dabalatee reeffa namoota 15 walitti qabamanii awwaala jumlaatti awwaalamaniiru jechuun dubbateera. Waraanni Israa'el loltoota konkolaattota isaa yookaan kan ibsaa fuulduraa fi mallattoo ariifachiisaa malee haala shakkisiisaa ta'een gara fuulduraatti fiigaa jiran irratti dhukaasuu isaanii fi namoota ajjeefaman keessaa hojjetaan Hamaasii fi hidhattoonni biroo akka keessatti argamu garuu bifa haaluutiin dubbateera. Haa ta'u malee eenyummaa reeffa walitti qabamee cirracha keessatti awwaalame irratti yaada homaatu osoo hin kennin hafeera. Seerri namoomaa idil addunyaa namoota nagahaa irratti xiyyeeffachuu kan dhorku yommuu ta'u hojjettoota yaalaa fi eegumsi addaa akka godhamus gaafate ture. Dhiheessituun meeshaa waraanaa gidduutti Israa'el kan taate Ameerikaan haala seera namoomaa cabsuudhaan seera mataa ishee kan meeshaa waraanaa ishee loltoota biyya biraatiin akka hin fayyadamne dhorkuu kan mataa ishee cabsaa jiraachuunis ni dhagahame. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif galatooma.